Phexrosis mana hidhaatti ba'ee dhufee mana rukute. Roodii namni jedhamtus gammachuun kan ka'e otoo mana hin baniin deebitee warra hafanitti himte. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Waaqayyo jabaadhaan shaakina eenyutumna qabasa caala hundinuu isumaan olee bula hundinuu isumaan olee bula. Phexros dhufee maaloo gammada Waaqni hojjeta namni ofuma gadda. Waan Phexros argee waliin ilaalu callisaa ilaalaa roodii faaya miti sammuu ishee tuqamee kanaaf odeessiti. Callisaa ilaalaa roodii faaya miti sammuu ishee tuqamee kanaaf odeessiti. Waaqayyo jabaadhaan shaakina eenyutumna qabasa caala hundinuu isumaan olee bula hundinuu isumaan olee bula. Innoo dhuguma anoo dhagaheera Phexros dhufee kunoo ala jira. Maafina mantane gocha Waaqayyootu argitani. Otabane lala malu wanta kana tarisata malu mafshakina. Otabane lala malu wanta kana tarisata malu mafshakina. Gammadaa Waaqayyo hojjeteera kunjicha sarkaa korra buuteera bantusaan manni dhaabame guddisaa